Ashama harka fuunee jirra jirtuu qaqqaalii fi gaggaarii ijoollee biyya koo bakka jiraatanii har'a akkuma beektan viidiyoo tokko qabadhee dhufeen jira. Sooreen akkuma beektan yaani nyaatuma kana hojjetti. Isuma saniin qabadhee dhufee kuduraa kana fa'aa walitti eda'ee kuduraa kana waliin shunkurtiitu jira, kaarotiitu jira, qaaraadha. Kuusaan beektanii dijaajidha, kusbara, tomaata kana itti aansee mooyyuu isa kanasi qixxaa kana kanafaa walitti eda'ee akkamitti akkana hojjedhu isinitti agarsiisa. Turtiin keessan nafaa ta'uu isiniin jetti. Soorettiin garuma dalagaatitti dabarraama. Kun akkasitti distii irra kaadheen jira. Amma distiin keenyaa ho'ee jira. Kanaafuu zayitiin itti buusa. Kuni dijaajidha. Akkanatti xixiqqeessee mureen jira. Xixiqqeessee too foon lukkuu jechaadha. Dijaajii namni hin beekne hin jiraane foon lukkuuti. Kaarotiidha. Achi akkanatti walitti miiksi goonaa gabilchaatuu fi xiqqooshi dijaajii fi kaarotiin kuni qullubbii adii fi zinjibila walitti kan daakame firiijii keessa kaa'eeti. Kanaafuu qullubbii adiidha. Qaaraano timaatimii soogidda xiqqoo ardiidha. Achiin akkasitti walitti miiksi goona.
ቅመሚidha. ፍልፍል አስዋት ወይም ብላክ ፔፐር amma sakasumatti mix goona ka ummata gashti video na raga gabaabdudha. amma qixxaatti buusu qofaa fi kuusaaf naqate kuusaallee akkanuma xixiqqeesseen mummuree xixiqqoodha. akkuma argitan kan xixiqqeessee mummuree እና ኩኒ ኩሳዳ ጀቻዳ ሰገሌን ኪያራ ሲሊት dhagaamuun beeku. kunooti kunoo kubusii kiyyaa kuni kubusii kiyyaa amma kanatti maqasiidhaan mummuradha. qixxaa kiyya bifa kanaan akkanatti mummuradhee ka'een jira. kan fakkaata tuulaa kobootaa fakkaata akkas jedhama mitiiree እና akkanatti mummuree ka'een jira. xixiqqeesseetoo foon lukkuu amma qulaalleessan keessatti amma itti buusaa kuzbaraa waliin gizmoo tokko itti nannaqaa. ammas turtiin keessan afaan haa ta'u jecha garmu hojii kiyyaatti hin darba jechaadha. hin dhumanne kanaafuu distiitti haga buusutti nafaana turaan isiniin jedha. kuzbara achi maaltutti aanee dhufaa jettan yaani bilchaatee ka'ee jira. dijaajinis bilchaateera, kaarotiinis bilchaateera waan ta'eef amma kan dhufu itti aansee kubusiidha jechaadha. kubusii kiyya bifa kanaan akkanatti mummuree yeroo mummurumooyyuu argitaniirtanii. kanaafuu kubusii kiyyaan itti buusaa jechaadha. ijoolleen biyya ambaa jirtan hin beektanii kubusii kana kubusii iraanii jedhani. kubusii hundiyyuu hin ta'u
Kanaafuu kubusii Iraanii kan jedhamutu jira. Isa santuu ta'a jechaadha. Kanaafuu kubusiin hundinuun ta'u kubusii Iraanii santu ta'a. Amma already dhumatee jira viidiyoon keenya. Nyaata hojjennee kana fakkaataa jechaadha. Maaliif kubusiinis duras waan bilchaatee jiru ibiddarra baay'ee turuuf hin barbaachisu. Kanaafuu nyaanni kiyya har'aa isa kana fakkaataa. Viidiyoon isinitti toleef like godhaa, share godhaa. By the way, like yeroo gootan viidiyoo hanguma tokko xiqquma illee ta'u ilaaltanii kaatanii osoo like nuuf gootanii nu jajjabeessa likeini. Kanaafuuyyuu like godhaa, share nuuf godhaa. Waan nafaana turtaniif turtiin keessa waan nafaana ta'eef hedduu takkan isin galatoofadhaa. Galatoomaa isiniin jedhaa. Akka hojjettanii nyaattan ammoo abdiin qaba. Soorettiin nyaata akkanatti babbareedaa ta'e isinii qabattee dhufti. Kanaafuu like share godhaa. Warri maatii hin taane ammoo maatii nuuf ta'a nuti dabalamaa subscribe tuquudhaani maatii taatanii nyaata akkanaa kana argattu jechaadha. Kanaafuuyyuu subscribe godhaa. Warri maatii hin taane maatii keenya ta'a isiniin jenna. Haga viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Oolmaa gaarii qabaadhaa.